Eertiraan kolonii Xaaliyaanii jala galuusheen Itoophiyaan ulaa galaanaa malee hafte. Erga Eertiraan kolonii Xaaliyaanii jalaa baatee booda Eertiraa ofitti dabaluuf gaaffii Itoophiyaan yaa'ii dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti dhiyeessiteen ulaa galaanaa akka argattuuf eeyyamamee fi akka ture seenaan kitaaba Asab Yamaanaat jedhu kan Dr. Yaaqoob Hayilamaariyaamiin barreeffame irratti ibsameera. Hojii dippiloomaasii guddaa hojjetameen Eertiraan Federeeshiniin Itoophiyaa jalatti akka bultu waan murtaa'eef Itoophiyaan abbaa qabeenyaa ulaa galaanaa taate. Haa ta'u malee waggoota muraasaan booda immoo Eertiraan walabummaa ishee labsuun biyya of dandeesse gaafa taatu ammas Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabde. Waggoota 30 booda jechuunis erga mootummaan jijjiiramaa aangoo qabatee as dhimmi ulaa galaanaa irra deebiin ijoo dubbii ta'uun ka'uu jalqabe. Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabuun ishee gama siyaas dinagdeen dhiibbaa irraan gahaa waan jiruuf ulaa galaanaa argachuu akka qabduu fi kun immoo dhimma jiraachuuf jiraachuu dhabu akka ta'e Ministeerri Muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatti dubbachuun isaanii ni yaadatama. Bifa kennanii fudhachuun Itoophiyaaf ulaa galaanaa akka kennan biyyoota ollaatti Xaaliyaan barreeffamee ture jedhu miseensi mana maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa obbo Joon Ahmed Abbaa Milkii gaaffiif deebii FM Finfinnee waliin gaggeessanii. Shira siyaasaa adda addaatiin dhabneerra jechuudha ulaa galaanaa kana. Eega dhabneen booda waa'eedhuma ulaa galaanaa kaasuun waggoota 6 dura yakka ture. Safuu ture ittiin bu'amu taabuudha jechuudha. Mootummaan dhufe kun garuu maal godhee kun mirgaa uummanni kun baay'ee uummata miiliyoona 132 uummanni baha Afrikaa hundi walitti daamee amma kanan gahu. Gaafa ukkaamamee gaaf tokko dhukaawa jechuudha. Baha Afrikaa kana liqimseetu fudhata jechuudha ofiisaatii. Hin hafunni. Sunaafuudha mootummaan kan jedhaan utuu rakkoon sun hin dhalatin hadha karaa nageenyaatiin kennanii fudhachuudhaan mari'annee rakkoo kana hiikuudha jechuudha kan mootummaan jedhaa jiru. Kanaaf gaafiin kun eega ka'uu jalqabee waggaa 6 guutee jira jechuudha. Yeroo ammaa dhimmi ulaa galaanaa dhimma dinagdee siyaasaaf birmadummaa biyyaa ta'eera. Ulaan galaanaa birmadummaa dinagdee qofa osoo hin taane olaantummaa siyaasaa biyya tokkoof dhimma murteessaadha. Biyyoonni baay'een fageenya dheeraa qaxxaamuranii dhufuun mandara waraanaa yeroo ijaarrachaa jiranitti Itoophiyaan biyya naannawaa galaana diimaatti baay'ee dhiyoo taate harka marattee taa'uun waan hin malle kan jedhan obbo Joon Ahmed gaaffii biyyoota ollaaf dhiyeessiteef deebii waan dhabdeef gara filannoo biraatti ceetee jedhu. Muummichi ministeeraa maal godhanii mootummaa Eertiraatiif, mootummaa Jibuutiitiif, mootummaa Somaaliyaatiif xalayaa barreessan. Ulaa galaanaa nuu kennaa, nu qabeenya qabdu kan isin barbaaddan sinii kennina. Yoo barbaaddan lafa qonnaa, yoo barbaaddan bu'uuraalee misoomaa qabnu keessaa sinii kennine biyyoota sana ni barreessan. Namni gaafi sana deebisan jiru jechuudha. Sadanuu ni callisan. Gaaf tokkoon gaafa laaltu biyya kiiloomeetirii 1000 ol fagaate irraa biyya dhufuuf ulaa galaanaa kennaa, beezii militarii kennaa, gaafa immoo Itoophiyaatti deebi'u waa Itoophiyaa irratti hin didanii jechuudha. Kanaaf efartiin mootummaan godhe maanni oopshinii kana hunda yaalee gaafa dadhabu agriimantii bifa barbaaduun mallatteessuutti galee jechuudha. Sababa waliigaltee wal hubannaa Itoophiyaaf Somaalilaand gidduutti mallatteeffameen wal dhibdeen Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti uumame jaarsummaa pirezidaantii Tarkiyyee Rajab Tayyib Erdo'aaniin Ankaaraatti furmaata argateera. Waliigalteen Ankaaraa kun Itoophiyaaf hojii dippiloomaasii bilchaataa bu'uura gurguddaa kaa'ee jedhu obbo Joon Ahmed. Mallatteessuun keenya sun bargeeningi paaworii Itoophiyaa parsantii 93 ol kaase. Humna ati biyyoota biraatii wajjin dubbachuudhaa qabdu ol kaase. Tokko ulaa galaanaa amansiisaa ta'e nuu kennuudha. Amansiisaan sun hiika hedduu qaba. Tokkoffaan yoo xiqqaate waggaa 99f kan turuudha jechuudha. Lammaffaa kiiloomeetirii 20 fa'i kan nu mallatteessaa ture. 50 fa'i ta'uu danda'ama jechuudha. Amansiisaadha nama. Oopshinii keenya kan bal'isudha jechuudha. Ulaa galaanaa kana yoo daldalaa fayyadamna ta'e immoo ulaa galaanaa immoo kan buufata militariitti ijaaru ulaa galaanaa bira daayiversifaayiid waan jenneef bakka tokko haa ta'u waan jedhu qabu poolisiin keenya keessattis kiliirli kaa'ameera jechuudha. Argachuu dandeenya waan ta'eef kun galma gahiinsa isa guddaa jaarraa kanaati jennee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Itoophiyaan ulaa galaanaa waan hin qabneef karaa biyya biraan gabaa addunyaatti bahuuf dirqamti. Karaa buufata doonii Jibuutii fayyadamuun oomisha ishee gabaa addunyaaf dhiyeessiti. Addunyaarraas bitti. Adeemsi kun garuu guddina dinagdee Itoophiyaa qocarsaa ture kan jedhan obbo Joon Ahmed rakkoo kana furuuf tarkaanfiin mootummaan Itoophiyaa fudhate ejjennoo dhaabbilee addunyaaf biyyoota garaagaraa jijjiiree jedhu. Ameerikaan, Ingiliziin, Yuurooppiyuuniin Itoophiyaadhaaf ulaan galaanaa ni malaa karaa nagaatiin ta'uu qaba malee jedhaara. Jecha kana jalqabanam. Bara waggaa tokkoon duraa isaan kun hin jiru. Waa'eedhuma ulaa galaanaa Itoophiyaan kaasuun rakkoo naannoo sanatti uumuuf yoo ta'e malee jedhame jalqabama haasan. Amma garuu ulaan galaanaa dirqama Itoophiyaadhaaf kallattii nagaatiin qofa ta'uu qaba malee jedhame. Kana jechuun waan kaffalleeyyuu argachuu hin dandeenye jechuudha. Mootummaa Jibuutiis yoo ilaalte ulaa galaanaa taajuraa fayyadamaa nu jedheera. Kan nu deebii mootummaan baay'ee ittiin kennee fi jalqaba ulaa galaanaan jenne ture. Xalayaanni nu barreessee ture. Buufata doonii fayyadamaa jedhe.
gaafiin Itoophiyaa immoo buufata doonii miti. Ulaa galaanaati. Buufata doonii jechuun waan kana kireeffatteetta ni kafaltaa itti fayyadamta. Eenyuun ni to'atu garuu mootummaa sanadha. Buufata doonii ta'e Barbaraas ijaarree barii Dubaay wajjin 51 kan Dubaay 31 keenya 19 kan Somaaliilaand ijaarree minni addunyaan uccisiifne maaliif waccisiifne ulaa galaanaa miti buufata dooniiti. Hammanu access to siidha. Lafa keenya godhameetu lafsuun waggaa 50 fokkaanoo 59 lafa keenya ulaa galaanaa qabna addunyaatti makanneerraa jedha. Kana eeknisa. Biyyi diina tarsiimoo Itoophiyaa taate Masriin jaarraa tokko oliif nageenya Itoophiyaa gooluuf karaa adda addaa yaalaa turte. Si'a lamaa sadii karaa kaabaan Itoophiyaa weeraruuf yaaltee injifatamtee deebitus yeroo ammaa hojii piroojeektii guddaa biyyattii kan ta'e hidha haaromsa guddichaa ijaaruu sheerraan misoomicha gufachiisuuf gamtaa Afrikaa hanga Igaaditti liigii Arabaa hanga mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanitti himannaa dhiyeessuu irra darbee maqaballeessii miidiyaalee idil addunyaa hedduun yaaltus misoomicha gufachiisuu hin dandeenye. Amma immoo dhimma waliigaltee wal hubannaa Itoophiyaaf Somaalilaand gidduutti mallatteeffame hordofee wal dhibdee Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduutti uumame daheeffattee nageenya Itoophiyaa gooluuf kaayyeeffattee hojjechaa jirti. Adeemsa kana keessa namoonni siyaasaa Itoophiyaa tokko biyyootaaf dhaabbilee faallaa faayidaa biyyaalessaa Itoophiyaa ta'an waliin hiriiruun dogoggora seenaa guddaa hojjechaa jiru kan jedhan obbo Joon Ahmed uummanni diinota isaa adda baasuu qabaa jedhu. Ulaa galaanaa dhabuudhaan nuko addunyaarraa cinnee hudhamnee ta'arra biyyi qabeenya kana hunda qabdu oomisha alergiirraa doolaara biliyoona 5 qofa argatti. Maaliif ulaa galaanaan qabdi? Sana hunda tiikamaa bara. Tokkoon mana nama dhuunfaa gala faayidaan ulaa galaanaa argachuu kun. Isa kana mormuu jechuun yaa uummata Itoophiyaa ati mormi kee acitu rakkoon qabu amma aangoo argadhutti naataa'ii jedhan jechuudhaaf kana sirriitti beekuu qaba uummanni. Biyyi kamuu fedhii biyyoolessaa irratti garaagarummaa qabdu. Ijiptiin fudhu mormitoota biyyattii mormanii jireenya jara Ingilizii godhatu jiru. Dhimma kamirrattuu alsiisiidhaan garaagarummaa qabu. Dhimma hidha guddicha Abbayaa irratti garuu tokko jirru hundinuu. Fedhii biyyoolessaa Gibsi irratti tokko inni jiraatu. Mootummaan kun jiraate kufee bor ulaa galaanaa fudhatee hin deemu. Kan uummata Itoophiyaati. Kan paartii siyaasaa miti jechuudha. Rakkoon kun baga dhufeeyyu haguuggii irraa fuudhee ifatti baase waan ta'eef uummanni Itoophiyaa carra qabeessa diina isaa yeroo dheeraas adda baafateera. Kan caqasaa jirtan FM Finfinneeti odeeffannoo Amaaraa keenya simbiraan ga'uu irratti argamna dhaggeeffattoota keenya. Gifti duree Zinaash Taayaachoon gifti Deenmaark waliin mari'atan. Gifti duree Zinaash Taayaachoon gifti Deenmaark Benedikteen waliin mari'atan. Deeggarsa daa'immanii fi qulqullina barnoota irratti tumsaan hojjechuuf dhimmoota dandeessan irratti mari'achuu isaanii gifti duree Zinaash Taayaachoon fuula miidiyaa hawaasaa isaaniin eeran. Adde Caaltuu isaaniin Daayireektara olaanaa Yuunaayitid Neeshin Habitaat waliin mari'atan. Ministeera magaalaa fi bu'uuraalee misoomaa Adde Caaltuu isaaniin Daayireektara Yuunaayitid Neeshin Habitaat Baha Afrikaa fi hooggansa wajjira sagantaa Itoophiyaa Ishaakum Metumbii waliin dhimmoota waloo irratti mari'atan. Xiyyeeffannoo tarsiimoo Yuunaayitid Neeshin Habitaat kan dantaa biyyaalessaa Itoophiyaa fi karoora tarsiimoo misooma biyyaalessaa keenya waliin kan wal simu yoo ta'u raawwisaaf akka wal tumsinu walii galleerra jiran Adde Caaltuun fuula miidiyaa hawaasaa isaaniin dhimmoota naannoo Bahaa fi gaanfa Afrikaa fi ardii Afrikaa irratti waliin hojjechuuf walii galleerra jiran. Itoophiyaan baatii bitootessaa keessa boordii hojii raawwachiiftuu dhaabbata mootummoota gamtoomanii Habitaatiif muuxannoo misooma magaalota Itoophiyaa qabnu dhiyeessuuf filatamuun keenya kan fudhannuu fi hojii qindeessuu muuxannoo jalqabuuf qophii ta'uu keenya ibsineerra jedhan. Jarman misooma anniisaa haroomuu Itoophiyaa wanni hojjetaa jirtu dinqisiifatte. Ministeera bishaanii fi enerjii Dr. Injinar Habtaamuu Ittafaan Itoophiyaatti ambaasaadara Jarman Hans Hablind waliin mari'atan. Itoophiyaan oomisha enerjii magariisaa oomishuun naannawicha humnaan walitti hidhaa jiraachuu Dr. Injinar Habtaamuu Ittafaan himan. Naannoo baadiyyaa sarara raabsaa elektirikaa guddicha irraa fagaatanii argaman fayyadamuu tajaajila elektirikii taasisuuf hojii hojjetamaa jiru Jarman akka tumsitu gaafatan. Gama biroon lammiilee miliyoona 74 ol fayyadamoo bishaan dhugaatii qulqulluu ta'uu Dr. Injinar Habtaamuun eeran. Itoophiyaan misooma anniisaa haroomuun hojii jajjabeessaa hojjetaa jiraachuu ambaasaadar Hansi Hablind himan. Itoophiyaatti riifoormiin diinagdee jabaan gaggeeffamaa jiraachuu kaasu ragaan ministeera bishaanii fi enerjii irraa argame ni mul'isa. Oduu balbaloomeef keewwaneetti odeebinu lammiileen Itoophiyaa Libaanos irraa gara biyya deebi'an 164 buufata xiyyaara idil addunyaa booleetti simataman.
mootummaan baajata ramadee lammiilee gara biyyaatti deebisuus cimee akka hojjetamus ministeera dhimma alaatti daayirektara olaanaan dhimma qoonsila ambaasaaddar Siraaj Raashid himan. Abarraa Tashomaa gabaasa dabalataa qaba. Lammiileen Itoophiyaa Libaanos irraa gara biyyaa deebi'an 164 buufata xiyyaaraa idil addunyaa Booleetti simataman. Lammiileen tumsa mootummaan gara biyyaa deebi'an kunneen nagaan gara biyyaa deebi'uu fi simannaa isaaniif godhametti gammaduu himan. Duraan dursee waaqa uuma keenya ibidda san keessaa nu baasee biyya keenya nu galchee yaa ulfaatu. Lammaffaa irratti mootummaa keenya haalli itti ture haala ulfaataa ture. Dhugaa keessa dabarree bakkee kana keenya biyyan argina hidhee yaadne. Haala ulfaataa ture dhugaa. Deeggarsi mootummaa Itoophiyaa fi imbaasiin Itoophiyaa Libaanos jiru godhaa fi ture gaarii ta'uu kan kaasan namoonni kun biyya ofiitti hojjetanii jijjiiramuun ni danda'amas jedhan. Biyya ofiitti hojjannee jijjiiramuunis ni danda'ama. Deeminsa malee waan nu mudatu waan hin beekneef lafti jireenyaa kuni lafuma hundattuu yoo hojjattee yoo irratti dadhabdee waan si barbaachisu ni argatta jee yaadaan akka nama tokkotti. Biyya namaa hojjatteef qabeenyaan horattu. Biyya keenyatti rabbiin Daayirektarri olaantuun tajaajila godaansaa fi godaansaa deebitootaa Aadde Xayyibaa Hasan lammiilee sababa walitti bu'insa biyyoota garaagaraa gidduutti ta'aa jiruun gara biyyaatti akka deebi'an gochuuf hojiin bal'aan hojjetamaa jiraachuu kaasa. Biyyoota garaagaraa keessa sababa garaagaraatiin lammiiwwan keenya rakkoo keessatti argamu. Keessumattuu biyyoota walitti bu'insi waraanaa jiru keessatti biyyoota ollaas ta'e biyyoota ollaadhaan ala jiran keessatti lammiiwwan keenya rakkoo keessa akka hin galleef dandamachiisuudhaan gara biyyaatitti akka galan galmeewwan garaagaraa raawwachuudhaan qaamaanis tiimiin hojii kana hojjetu iddoo san bakka rakkinni kunni uumamutti deemuudhaan hojii maappingii olaanaatti hojjetamaa ture bifuma saniin galmeen raawwatamee gara biyyaatti akka galan ta'ee jira. Lammiilee Itoophiyaa Libaanos jiraatan kan sababa walitti bu'insa Israa'elii fi Hizboollaan dararama keessa turan gara biyyaatti deebisuuf hojii hanga ammaatti hojjetameen lammiileen 758 ol gara biyyaatti deebifamu ministeera dhimma alaatti daayirektarri olaanaan dhimma qoonsiilaa ambaasaaddar Siraaj Rashiid himan. Biyya Libaanositti Hizboollaa fi mootummaa Israa'el jidduu lolli adeemsifamaa ture. Achi ammoo lammiin keenya gara 250 ol kan ta'antu achi jiraatanii. Isaan kanarra sababii lola kanaatti fakka rakkoo irra hin geenye mootummaan tarkaanfii dura fudhate tokkoffaa achi qoonsilaan kennaa dippiloomaatonni achi jiran xiyyeeffannaa itti kennanii ragaa uummata keenyaaf kennanii lolli kana jirurra bakka xinnoosiif hojjayina qabanitti akka isaan sosocho'an yookaan baqatan godhanii itti aansanii ammootuu namoonni lolli kun waan hedduu itti fufee jiruuf akka isaan fedhinnaa isaaniitiin galmaa'aniif itti fufiinsaan hordoffii godhanii namoonni kan faffaca'anii waan jiraniif akka galmaa'an akka hojii hojjetameen gara nama 5,000 galmaa'anii turanii nama 5,000 kan galmaa'an kana keessa mootummaan fedhinnaa isaaniitiif akka isaan galaniif tattaaffii hedduu godhe. Lammiilee gara biyyaatti deebi'uuf fedhii qaban mootummaan baajata ramadee gara biyyaatti deebisuuf cimsee akka hojjetus ambaasaaddar Siraaj himan. Mootummaan baasii muluu isaa guutuutti danda'eeti isaan kana gara biyyaa galchuudhaaf irratti hojjetaa jira. Kana jechuun mootummaan hammam takka lammii isaatiif xiyyeeffannaa kennee mallaqas baajatas ramadee dippiloomaatota isaasis xiyyeeffannaa akka itti kennan godhe. Bitaa mirga laallatutu nurra jira. Har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni, profesoroonni waa'ee nageenyaa kan baratti ijoollee meeqatu jira. Waa'ee nageenyaa akkamitti akka nageenyi bu'u haa mari'annu. Tooftaa biraa haa uummannu. Tooftaatti olii galluun maaltu jira tooftaa namatti olii galla jennu koottaa galaa. Nun baafne kun bara kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti. Amma maali tooftaa olii galu. Afaan tokko dubbanna. Obboleessatu achi jira. Obboleettitu achi jira. Obboleessatu miidhamaa jira. Obboleettitu miidhamaa jira. Yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha. Gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu. Yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena. Walii galtee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu. Yaboo waaqa laala. Yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu. Tanaan lallaba. Galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waaree nagaa. Nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenyaa gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamnee hin dandeenyu irratti hojjetuun ala
Oromoo nagaa buufnu, Oromoo nagaa buufnu, Oromoo nagaa haa buufnu. Nageenyi waan guddaadha. Nageenyi jireenya dhala namaati. Nageenyi jireenya dhala namaati. Oromoo nagaa haa buufnu. Oromoo har'a nu abbaa biyyaati. Nagaa haa lallabnu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu. Fuula fi qalbii keenya gara nagaa, yaada keenya gara nagaa haa deeffannu. Nagaa.